من مول تحسن؟ قوبات يا كلمتي منه ولا بقى. اوكي. شغلاني دفان. شاي بنا وجيب وين ما ركوا قبل ما حي. ما ركون قبل لك. إيه جميع مشان يستفيد دفع. أيه. يفيد سا أكلم زبنا ور زبناتي متي أريدن أبو. نبى أسار أريدن أبو في دبيك. نبى أسار. الله وان باس مفقات ونبي يوم باسا. هاي يون أرجع أما مالف mana khiyaaftee maasilkina jalaan qaafne naan jaami ay ormootana kabajan qabdu nama isaan takka bakka bu'u fedhan mee maali itti balleessan namicha kanaan maal Enyo. Bagana gaan dhuftan. Waalaikum salaam. Ya. Fayyada. Sena. Akkami waalaikum salaam nagiya. Fayyada. Bagana gaan dhuftan. Ayye. Keefadhu. Galatoma. Keefadhu. Akkami sin? Nagiya. Mana haran dhufne bara yeroo dheeraadha. Maan kana faduun samaan dhufne. Numan jiraame. Akkami sin? Nagiya. Egaa ruuza keessan boodaan dhufne eeda. Ayyo deebeeki. Akkami sin? Dhuftee nu dhaalu qabda. Isa bar ninis dalagaan busy dha beete. Ay maan rakkoo qabaa. Kanaafi wal nagarru. Gisee takka galgala isaatu guyyaa isaatu rakkoo. Gadiifta yoo majitu sanatti maal jechuudha? Maal? Lakkee. Bakka Maal? gommaa sadaffaa ta'eetan anumarra dubbattani. Inni beekta akkanuma mala isaati. Mee waan hafitti maal qabda man? Illee takka takka jummallee taatu. Tumaa ishii nagaya meeti? Nagaya akka gaarii. Nagaya. Eebo. Biizii taane baqattine. Anillee beekta amma hojiin eegalee. Mees qaba kana? Shifti deemuun jirta argite? Hayi. Kana bardeen gadda barbaadu ture saayimna kiyya tokko. Kaartoona 200. Dhibba sirraanii fudhatan ammaan tana warri NGO'dha. NGO barbaadu jira bar kana. Dilii kana garteeti. Hojjetee taanaan addas waan chaayini godhate akkasumas. Kan rakkoon qabu biroo yaani saayiba beekta. Amma kana. Buna dhaabu buna. Lakkee ba'uu jirraawo. Buna dhaabu shaayii ati keessumaa kan miti ittisa. Jejjera gamanii koo. Taa'u dhisi bunaan dhaaba fi. Dhagee waan kana ammanti sii fidana. Amma nuyaasi. So kaartoonii 200 tana keessa yoo boksii dhibba takka ammas irraa fudhatan NGO'dhaa bar dhaabbata guddaadha. Alhoonselaansi kan isaan wanni isaanii loogoo isaanii irratti piriinti godhatanii akka asirraa fudhanii bakka keessa isaan beekaa barbaadu turan garuu kana barbaadan. Kana hedduu akka barbaadan. Amma nuyaasi qayyittiin wal suquunnamsisaaf jira nuyi. Maal kutana quunnamsiista bara ammas deemee kana biitii kana siif fudhachuu qaba. Narraa fuutee fuuldura. Egaa meeshaan isii jirti buutee jirti. 50 magartee ilaalla. Parsentii lama maal narra kaa'attati. Buutee jirti meeshaan lafa istoora keessa jirti. Bunaan dhaabu fedhaabota. Lakkee dhufu fedhaa dhufu. Deeminaayyee. Aboo hin deemina. Keessumaa akkanatti afaan gogaa maaliif mana baas ta'ati. Abootaa hin deemini. Lakkee wanni haaji takkaa fi bada dalagaaf deemu jira. Ni rakkoo namni. Ni deebina nurraa wajjin. Bunaan dhaabu. Bunaan dhaabu keessumaa. Aboo goositee baasa. Gabbeessi eegaa. Aboo hin deemini buna si. Ala bunallee. Qaanyi makkee buna. Bunallee baasni. Ayyee ishee eega jettee deemu. Qaanyi miidhaganii nama afaan gogaa kan. Jiruu maan godhin jiru sanni. Kunoo shaayii fidee mi godhin jettu akkana tustee nama hojii nama afaan goosita keessummaa fidee fi bishaan qofti maal godhamee mucaa akkana jiru afaan gogaa mana kana keessaa baasa. Deem ayyee. Yaa Rabbi kiyya inni fidadhe waan nagaa mana kana keessa akkaan xiqqoo malee taa'ee wajjin haasa'uuf laaluun naan hayyamu. Bishaan isaa sun kanaa
سوين كبدو يا أما تلاقي سبابيتنا في الرباسة هنقا ما توجر كيا هنقا ما استرتا كدلقا مال فيندين سان كتبار سال مالي لا أنا جست كانوا من دواك فراتين استوان دين كيساي ما نجيب بيتزا أنا هانا بدلقا أنا كسر عندين نكسان jaket sih kan lu? Kapan nunjuk tuh anda? Iya. Betul. Iya. Iya nagyanul. Malu kesa tahu itu malu kan mati. Insocok inhaso. Malu. هذا لقى هجرة والله بقدي ما نبو دبرتي مثل كيجرا إيش تعرف مسلك ولا كيف ولا مني جارتي تبتشي وانا ما تكسر فينجلو صدقني صار سايبو سوية ساعتين دولة أنا وان دبرتي نمتي نقو يا رب اتنا تولجي الو هلو السلام عليكم ابسي كمي نجيا حاجه في سيبر باري دفن دندتا يا ابو مالف حاجه مالف منمو حيي نندف هاي يو دندتي اي دفيكوت اي ايش سينيغا مالف نبرباد ديرو مالي أوري مننجرو أوري مننجر نسينو نيامتو أبا منايسيو مننجر نسينو نيامتو مالف نبرباد أنغرو حاجة جاتين سايبا مالف حاجة مالتين نبرباد maybe اسمات تدول جينين ساقا اسمات تدول جينين ساقا تونول نمرا نقول سون فدما كان دبرتامي من هي ستاي تكاتي فيلالا اوف ننتبتشيسو يا ربي يا الله رافلان بشتي में रिमोट ऐसा कैसे हाँ रिमोट टीवी खाना डाम से बशती है यार मालूम काल सिंसान है जाओगे ना जैसे इसे يوم ثاني نجي تشيله ثاني ما لبو يعني كسي تالي الحمد لله أفوه اسمع زين السلام عليكم وعليكم السلام دماغ كم أكمل نجيا نجيا فيالا بدو كم نجيا انتو رأيكم كفتي بفتي إيه
Baga nagaan dhufte. Nagaa miti. Akkamitti? Fayyaadha. Fayyaadha. Nagaa. Jirta? Jirra kunoo. Maaltu haaraa bara wayyaa? Nuuraanoo? Inni jiru dalagaa deeme. Oo dalagaa Ni jira. baddee. Lakkiin hin jiraane isin dhaqa. Si bilbila malee dhuftume kunoo. Jechuun gaa gisee takka gaasa Nuuraa wajjin ni dhufnaami. Hayi gisee inni jiru qofaamti gisee inni jirallee dhufuu dandeessaa beeki maal rakkoo qaba. Rakkoo Hayi qaba. nuti bar akka faamiliiti si galee. Akkasii Akkasitti dhugaa. firrallaan sa'aa feete koottu. Dhugaadha. Hayi ni jiraami manumaan oolaa mi'an. Manuma ooltasa? Kophaati akkanumatti mana oolaa bara. Oo okay. Shaalanii dhufaami. Shaayii buna wajjin dhuyi namaa rakkoo qabamaa. Ammaa rakkoon qabu lakki. Eegimee bishaanis si fidee dhufaa. Ayyee. Tokko takka. Ayyee. Hin dabbarami. Ayyee. Bakkamatti afaan qullaarra haasa'uurra jedhee rakkoo qabu bishaanis dhugi. Ayyee. Kootu akkan achitti mijatu kottas taa'imee. Asuman taa'adis. As taa'e kootu. Asuman ta'a. As wayyaa hommee akkana siqi anaas hin jee kottas taa'e. Lakki asuman ta'a. Hayi maal rakkoo qaba qati maal dheessitee saani. Hayi Maal nama rakkoon qabu bineensa lakki. seeteessa. Ayyee. Kottas teeffadhu. Haa. Hayi kun maal jidduu kennaa godha. Chikaayimee. Akkana siqi taa'e teeffadhu. Lakki asuman ta'a. Hayi. Asuman ta'a naa ta'e jiru. Naa qaanfadhu bara. Qaanfadhu lakki. Hayi nyaadhume. Ayyee ayyee ayyee. Ayyee ni nyaadhaami. Ni nyaadhaa. Mara nyaadhu. Akkamatti maa akkanatti baduu yaa. Lakki hin baddu bara. Bilbilallee guutaa kanaa barreessu qamaa rakkoo qaba. Ni barni haasofna. Ayyee. Akka waan biraatti hin fudhatina yaa. Haa. Burtukaanni addunyaa. Minni mi'aayamii. Lakki. Ni nyaadhaa nu. Anaa Ni nyaadhaa lakki. Ni nyaadhaa. Ayooti maa kaanfattee. Lakki. Hayi afaanis si kaanfattee. Lakki ni nyaadhaa. Gargolirraa fudhatan nyaatuun Kunoo jaalladha. lakki ni nyaadhaa mi. Hayi gaditti nyaadhu. Ni mi'aa burtukaanni. Burtukaanni ni mi'aayi. Nada kambee. Annagaa. Jiruun akka bisaa. Jiruun bareeddu. Jiruun bareeddu. Nuuraan dhufuun geenye. Silaa inni dhufee bareedaa. Haadhii si haadha lagu dalagaa akkanumatti mana taa'ee tiifuu malaala. Hin socho'u, hin haasa'u. Maaliif? Waa takka barsiistee alatti waliin argitanii isaasin. Lakki waluma agarraa saayibaan. Inni yoo agartee waa nama barsiise malee ufumarraa taa'aa oolu sana nama barsiise malee waan biraa nama barsiisu beeki. Namarraa waan baratu. Maaliif? Maaliin beeka waan rabbi natti kenne kana yaaboo. Alattillee akkanuma gisee wal agartan. Lakki. Ni boonaa barinni. Allah uffannaa iyyuu beeku maal boona maal uffatee boona isaa. Ni beekaa. An beeki nama kee kan uffatu kana fedha. Wallaahi. Uffannaan gidilla hedduu bareedaa beeki. Itti himnaa. Rifeensa kee ilaalimee rifeensi isaa akka nama warra zabanaatii miti areedan qabu. Dhalaan zabanaa areeda qabu feetti beeki. Ni baasaa. Allah waan baasuun fakkaatu inni dhisi yoon baasasa. Ni Gaafa ilmaan ilmu argee. Yoon baasa. Ni baasa inshallah rabbi. Ati xiqqaadhaa mi ijoollee. ati naaf taatee jirtaa beeki. Saayiba isaatii miyaan. Saayibuu maalin akkuma jirtutti taatee haalli kee beekta waan namarraa namatti tolu jira. Haalli kee uffannaan kee rifeensi kee areenni kee yaa dhaabanni keetu namatti tola. Hin qaafati nyaannu kaa. Dhugi bishaanis. Waan akka nyaataa qabdu. Ni qaba. Ayyee. Anuu barbaada. Jiidhi si eegee yaaboo. Mee nyaata sana Ni fida yoo jiidhi. Ayyee. Teeffadhu. Ayyee. Amma nyaannu jiru. Nin teeffadha ayyee. Teeffadhu. Ayyee. Sin dabbarin Hin dabbaru hin dabbaru. Waan dhibimaas waan dhuyi maal fedha? Waa takka bishaanuma. Bishaanuma Ayyee. Sawa. Isa kutesa? Hai, आपसे Hai, maaltu seexana maaltu isa fuudhe? Ai Oromoota na kabajan qabdu nama isaan takka waan kabuu hin fedhan mee maalii itti balleesse namicha kanaan maan bineensa burtukaana guuratee deemee bara. Ai Oromoota salphattu si jammar namni akkana isaaniif hin ta'u isaa
kunillee akkana na godhe yaa rabbi kiyya malee kiyya maali waay yaa rabbi yaa Allah kasaaruma nagadaan barani taafure ana tafe kana waan gowwaa ish naman ta'u inni Azmiro dubbiin sun hin taane wanni hin gadda sisteemii sun hin taane ni hin dhiisa dhugaan hin dhiisa wanni hin toltetti jirtu sun gaarii miti sii galee namni na dhaggeeffadhu gaa maal irra olii gadda ittiin taame na dhaggeeffadhu haram deemtu haya deeman siiniin mari'achuu kayate haram deemta kottu haya kottu simin godha atis wanni ati jaalattu matuma kan akkanas si horrootudha ilkee hunda baastee bar ay kotta dhagee gaama siiniin mari'adha wanni itti jiru san hin dhiisamu akkam na jibbiteetilleen ayyee bakka hin dhiisa ayyee jalaa hin bada bakka saahibummallee isaa wajjin hin dhiisa kana booda dhiisuu hin qabu saahibummaa gaarii miti akka kun maaliif jennaan shari'arraa nama baasa sii galee akkasii miti hin rafini na hojjaase ta'e naaniin godhuu qabu kan saahibummaa isaa wajjin muruun qaba malee hin taane dirqama muruun qabu dhageesseemi hin rafin na dhaggeeffadhu ni raftii arna jala maaliin godhuu qabu na yaamtee suma wajjin haasoo barbaade faana jechuun maali akka jaarsi hin jirretti kun hin ta'u wanni akkanaa gaarii miti absirraan eegamuun akkasii kanaaf waan saahibummaa isaa wajjin qabu muruun qabu bultii isaatiif jee waan akkasiin goone isumaaf yaadeer garuu isuma yaadeeti malee eenyuuf yaadeeti isumaa beeku so saahibummaan teenyee tabara dheeraadha asirra dhaabbachuu qabdi jechuudha kanaafuu dhiisuun qabaa jechuudha saahibummaa isaa wajjin ilma dhiiraa jechuun akkas dubbii sii taateemi gizis dubbii sii taatee wanni ciistaa barate gizee dubbii sii taate ni ciista laa maa mataa akka lafatti of taqaaxiraa bultee maal godhaa bulteeta bakka deemayyee deemta wadhu akka keessanitti deemanis nin deema qaama dhiqadhee gabbaa haay hin deemini nin deeman siin jee bar bakka deemati sanis nin deema هاي يونا أرجع أما مالف mana hiyyaftee maa silkiina jalaan kaafne naan jaami ani suma jeeti immoo bultii isaan diigu jeetin ani bultii isaati jeeti malee
Tijaab jeeti. Hai. Hai. Ajaa'iba! Rakkinni mucaa kanaa maaliin? Silkiin kaasuma maatii takkaaf deemu. Maaliif na baqataa? Maalumaaf na baqata mucaan kana? Soonaan garuu mitiin isaan kana dheessee jiraadha. Inni isin galtuuf telefoona guyyaa meeqarrachuu fe jalaa kaasuu didee mana irra dawwalaa oola. Bakka hanganta kanaa hin firraa ba'a. An sababa bultii isaaniitiin isa dheessu jira bultii isaatii jeeti. Si galee? Duuba ani waniin akkatti isa dheessuuf hin galtuuf isa. Hai saayibaan bakka hadiisu an bultii isaatii jeeti. Hai jaartiin isaa waan hin taane waan akkasiin irraan eegamu dhugaa. Yooniin isatti illee hime bultiin isaanii diigamuu hin ooltu. Kanaafuu anummaa yooniin irraa hafee wayyaadha. Namni saayibummaa jechuun yeroo wanni akkanaa uumamu irraa dheessitee saayibummaan haftu sumaa rakkoon qabu. Maaliif jennaan bultii isaatiitu irra caala waan hundarra bultii isaanii ilmoo waliin qabanii. Kanaafuu ilmoon sun aadaaf jaalala aadaaf abbaa dhabdee jiraachuurra anummaa yooniin saayibummaa isarraa hafe irra wayyaadha malee gaarii miti. Jaartii saayibaatii hojii waan hin taane hojjechuun siin isaa mala hin taane qabdi. Rabbi haa qajeelchuufi warra amala kanaa qabu hunda Rabbi haa qajeelchuun. Ana raboota ganda kanaa mana jijjiirradhee ba'uun qabu. Sababa xiyyaa bultiin isaanii diigamuu qabdu. Dhugaa Rabbi.